oduu keenya kan guyyaa raantanaa jalqabneeti jiraamu. Turkiin hooggantoonni Israa'el akka to'annoo sira jala oolan gaafatte. Guyyaa raantanaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa hedduun guyyaa kana leenjii fudhachuudhaan gara hojii isaaniitti akkaanii fi seenan beeksisaniiti jiran. Kanaas oduu keenya keessatti dhageessan. Naannoon Somaalee ganama raantanaa ibsaa baasaniin haala naannoon Oromiyaadhaa itti himachaa jirtuun irratti deebii ga'anii kan jechaa turan. Ganama kana immoo Oromoon diinni isaanii Somaaleedha jechuudhaan dubbii hin fakkaannes dubbatan. Kanaanis immoo diinni isaanii ergaaniif Oromoo kan ta'u tahee itti aanaa mootummaa naannoo Somaalee akkas jedhanii dubbatan. Oduu keenya isatti aanuun TPLF guyyaa raantanaa lola geggeessaa turaniin lolli isaanii eegalames itti fufeeti jira. Naannoon Somaalee ibsa ganama kana baasaniin mootummoonni naannoo Somaaleedhaa yeroo ammaan duraatiif bulchaadhaa turan ammaan tana immoo gadi ba'anii ibsa maaliif hin kennine jechuun dubbii isaanii dubbachaati jiran. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii Muhammad Hassan Alii gadi bahuudhaan magaalaan Jijjigaadhaa lafa Oromiyaadhaa turte garuutu immoo yeroodhaaf naannoo Somaaliidhaa kaanii fi magaalaa guddittii taatu jechuudhaan magaalaa Dirre Dhawaatirraa as deebi jechuudhaan dubbii kana mootummaan naannoo Oromiyaa dubbatanii jiran. Naannoon Somaalee yeroo hedduu kan sobaan lafa Oromiyaadhaa hedduu saamaadhaa turan garuutu immoo waan hin taane yeroo ammaan tana eegalan. Kanaanis lafa Oromoodhaa hedduu kanneen barbaadaadhaa jiranii fi kanneen lafa maqaa isaanii hin qabne keenyaa jechuudhaan dubbachaadhaa turan maraa'u pirezidaantiin naannoo Somaaleedhaa kan yeroo ammaan tanaatis callisuudhaa filatan. Garuu immoo ganama kana itti aanaan mootummaa naannoo Somaaleedhaa ibsa fuula miidiyaa isaaniitii fi akkasumas miidiyaalee hundaafis kanneen jirus naannoon Oromiyaa Jijjigaa fi Dirre Dhawaadhaas himachaadhaati jirti wayita jaamaadhaa jirutti oduuwwan kana irratti wayitaaniif dubbatutti immoo hooggantoonni naannoo Somaaleedhaa kan ammaan duraanii osooniif hin dubbatin callisanii maaliif usan jechuudhaas gaafatan. Kanneen immoo lafa Oromoodhaa haala kanaan himachaadhaa jiran kunneen kanneen sobaan lafa Oromoodhaa saamaadhaa turan ta'us garuu immoo naannoowwan garaagaraa keessatti lafa Oromoo hedduu saamuudhaan irra jiraachaadhaatis turan. Magaalaan Jijjigaa immoo ammaaf lafa Oromiyaati jechuudhaan ergaaniif pirezidaantii naannoo Somaalee naannoo Oromiyaa duraanii Muhammad Hassan Aliitiin beekameen booda ganama kana immoo diinni uummata Oromoodhaa Somaaliidha jechuudhaan dhaamsa namni hin dubbanne dubbatan. Hoogganaan mootummaadhaa hoogganaan biyyattii kun immoo gadi ba'ee dhaamsa kana dabarsuun isaa dubbii ajaa'ibaati ta'e. Oduu keenya isa itti aanuun Turkiin hooggantoonni Israa'el namoota 37 akkaaniif to'annoo seeraa jala oolan jechuu gaafatteeti jirti. Hooggantoonni Israa'el kunneen kanneen Israa'el Falastiinota hedduu miidhanii fi akkasumas Falastiin irratti yakka adda addaa raawwatanii turan martinuu akkaaniif to'annoo seeraa jala oolan jechuudhaaf gaafatteeti jirti. Sababa kanaatiinis immoo guyyaa raantanaa mootummaan Israa'el Netanyahuun osoo dhaamsa tokkoo fi deebii takkaas hin kennin callisuun isaatis dhagahameeti jira. Dhaamsi gara kanaatiin kenname kun immoo garuutu pirezidaantiin Israa'el Netanyahuun yeroo hedduuf waraanni isaanii mana hidhaa keessattis Falastiinota hedduu fixuudhaa fi akkasumas waraana Hamaasii waliin ergaaniif eegale tarkaanfiin inni uummata Falastiin irratti fudhates tarkaanfii hamaa waan ta'eefidha. Taateewwan kun martinuu immoo kan ija addunyaadhaa jalaa dhokatanii jiran hedduun kan dhiyeenya kanaas bahanis kan mul'atan ta'us garuutu immoo pirezidaantiin Turkii Rajib Tayyip Erdogaan akkaaniif to'annoo seeraa jala oolan jechuuf uummata kana maraa isaaniitu namoota 37 kan ta'an akkaaniif hidhaman jechuufis gaafateeti ture. Kanneen kunis kanneen biyya hoogganaa jiranii fi akkasumas warreen waraana hoogganaadhaa jiran ta'uun isaatis beekameeti jira. Paartiin naannoo Tigraay Abuut guyyaa raantanaa xalayaa miseensota gamtaa Afrikaatii fi akkasumas immoo Igaadiif barreesseeti jira. Barreeffama xalayaa kanaatiinis immoo mootummaan Itoophiyaadhaa waliigaltee Viktooriyaadhaa cabsee lolatti deebi'ee jechuudhaan dubbateeti ture. Garuutu immoo ifuma isaatiif lola eegaluudhaan diinaa waliin ergaaniif waliigaleen booda guyyaa dheengaddaa naannoo Affaar daangaa cabsee wayita inni seenutti naannoo Affaar keessatti lola achirratti geggeeffame kanaan booda guyyaa dheengaddaa dirooniidhaan dhukkeen erga irraa kaafamteen booda duuba deebi'uun isaaniitis dhagahame. Kana boodaanis immoo waan takka hin mul'isinii fi meeshaa hammaan durattis kaayyatanii turan diroonii booda gadi baasuudhaan mul'isaniiti jiran. Kuni immoo garuutu Itoophiyaa keessatti waan haaree waan hin ta'iniif lolli yeroo ammaan tanaa eegalamee fi kan ammaan duraatis adda adda tahuu isaatii beekama.
mootummaan Itoophiyaatis immoo gara isaatiin qophaa'ee qophii guutuudhaan akkaaniif isaan eegaadhaa jirutu mul'ata. Lola kanaatiin immoo TPLF waywaachuu eegalchaan miseensota gamtaa Afrikaatii fi Igaadiifis akkasumas UN'fis barreessaniiti jiran. Kanaanis mootummaan hawaasa nagayaa irratti tarkaanfii fudhachaati jira jechuudhaan dhaamsa hin fakkaannee fi dubbii sobaa barreessuun isaanii itti fufaniiti jiran. Garuu immoo dirooniin guyyaa dheengaddaa iddoowwan isaan meeshaa isaanii itti kuusanii fi meeshaa isaan irraa qaban mara barbadeessuu isaa erganiif beeksisaniin booda dirooniidhaan dhabamuu isaanii erganiif amanaan waywaatu eegalan. Waliigaltee Viktooriyaadhaa kun immoo kan cabsuu jechuun dubbatan. Waliigaltee Viktooriyaadhaa osooniif lolli deemaadhaa jiru akkamiin akka dhaabbatu osooniif lola kana hin dhaabin waliigaltee akkaaniif itti raggaasisuudhaaf deeman qophiin isaanii lola qofa ta'uu beekameeti ture. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Leetanaal Birahaanuu Juulaa guyyaa dheengaddaa itti gadi ta'anii hawaasa akkasuma jeneraalota waliin haasawanitti haalli hamaan kan dubbatan kana hunda TPLFtu qaba jechuun himan. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aan tanaan magaalaa Jijjigaatti eebbifamuun isaatis dhagameeti jira. Magaalaa Jijjigaatti raayyaan ittisa biyyaa 60,000 lakkaa'aman naannolee garaagaraatirraa walitti dhufuudhaan gootonni raayyaa ittisa biyyaa eebbisa isaanii guyyaa har'aan tanaa magaalaa Jijjigaatti gaggeeffameeti ture. Komaandoon raayyaan ittisa biyyaa biyya ofiitiif dhaabbachuu fi biyya ofiitiif qabsoo qaban itti fufuudhaan ni dandeenya jechuun biyya isaaniitiif kanneen jabeeffachuu biyya isaaniitirrattis qabsoo isaanii akka eegalaniif itti mul'isan. Kanaanis raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa yeroo hedduudhaafis birmadummaa biyyaatii fi akkasumas daangaa biyya ofii kabachiisuufis kan tarkaanfii adda addaa godhan har'aan tana immoo kanneen naannolee garaagaraatirraa walitti argaman magaalaa Jijjigaatitti eebbisamuun isaaniitis dhagameeti jira. Eebba isaanii kanarrattis jeneraalonni waraanaa hedduunii fi akkasumas hooggantoonni naannoo Somaaleedhaa irratti argamuun eebbisa isaanii kana waliin gaggeessaniiti jiran. Guyyaa har'aan tanaa raayyaan ittisa biyyaa kun immoo kan ajaa'ibsiisaa ta'ee fi kumaandoo addaa kan yeroo ammaan duraatirraanis adda ta'uun isaatis beekameeti jira. Waraanni Itoophiyaa keessatti yeroo hedduuf kan gaggeeffamaadhaatis turus garuutu immoo waraanni Itoophiyaa heddummachaadhaati deemaa jechuun jeneraalonnis akkasumas biyyoota garaagaraatiif dhaamsa guddaa kan ta'uu fi waraanni Itoophiyaadhaa yeroo baay'eedhaaf immoo kan dhabameeti jira jechuun inni Itoophiyaa dubbachaa turan haala ajaa'ibsiisoo ta'een gadi bahanii wayita isaa mul'atan biyyoonni garaagaraa sodaa keessa galanii jiru. Itoophiyaan haala kanaan waraana qopheeffachuun isheedha. Biyyoonni ollaa isaanii kanneen isaanii waliin atakaaroo keessa seenanii jiran martinuu sodaa guddaa keessa galaniiti jiran. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa immoo jeenummaa qabuun daangaa isaatii fi lafa isaa tiisuudhaaf halkaniif guyyaa kan dhaabbatu yoo ta'us garuu waraanni akka yeroo ammaan tanaa qopheeffamee jiru kun immoo gara iizii bahaatiin takkaatu kan hin mul'atin ture. Leenjii waraana kanaa immoo leenjii addaatii fi akkasumas dhiyeenya kana erganiif kumaandoon gara federaalaatirraanis leenjifameen booda kunis immoo kumaandoo kan akkasaniitiitu qopheeffamee jira jechuudhaan waraana biyyattii keessatti jajjabina waraanaa akkaan mul'achaati jira.